Ciao, kam jirtu nagaa keessanii har'a gara Oromtitti kichinii baga nagaadhaan dhuftanii har'a kanneen qabadhee dhiyaadhe nyaata aadaa biyya kootiiti. Nyaata sayyoo Dambidollootti baay'ee nyaata beekamaadha. Namni kana nyaatee dhukkuba tokkoyyuu hin qabu. Baay'ee nyaata orgaanikiidha. Ukkaamsaa jedhama. Baay'ee nyaata baay'ee jaallatamaadha fi nyaata baay'ee waan baay'eedhaaf qoricha. Kana hojjetanii akka nyaatanii abdii guddaan qaba. Baay'ees namatti tola, baay'ee mi'aa. Waan baay'ee ilaaltu mi'aas gubaas waan hundumaa jechuudha. Wanti nu barbaachisu dhadhaa dheedhiidha. Qaaraa, qullubbii baay'ee, qaaraa baay'ee, jinjibila baay'ee, zayitii, foon. Kanatu nu barbaachisa. Gara hojiitti hin gala. Foon hoolaas yoo qabaattanii kan saawwaasii waan barbaadan hojjetachuu dandeessu. Kan fakkaata bu'aa isaatti dafanii nyaatu qoricha waan baay'eeti. Hojjetanii nyaachuun jaalala keessan haa ta'u. Biddeen boqqollootiin nyaatamanii sirriinsa garuu xaafiidhaaf boqqolloo miksiidha. Wal makaadha.